daawwattoota FB kee jalatti argamtan hundi keessanuu har'a guyyaa har'a waan koreelaa ofirratti ittisan jechuudha. Haala salphaa tokkoon qabadhee isin dhiyaadhe sheer walii godha. Sheer walii godha. Sheer hin dagatina. Sheer like godha. Akkamii wanni suni waan mana keessa jechuudha. Gaanti soquuf baay'ee badharan deemtanii asumatti mana keessatti itti fayyadamu jechuudha. Waan adda addaa akka isin hin tuqne isin garsiisa jechuudha. Na hordofa. Akkasuma gootanii akka inni takka isin tuquu hin dandeenye jechuudha. Shamarran irraa qabee dhiira irraa qabee akka inni takka tuquu hin dandeenye akkanatti ala keessa deemuuf qophii xumurree jiranu akkanatti fayyadama kuno la wanni takka jechuudha. Dubartiilleen jechuudha rifeensa isaanii as jira akkuma waan rifeensa qabdanitti itti fayyadamtan wanni takka isinitti hin beeksisu jechuudha. Tuuttaa bitaa tuuttaa asiin qoxaa itti godhadhaa kan jenne karoora xiqqaan jechuudha ittiin fayyadamu jechuun kana waan kana taateef sheer walii godha. Shamarran biraan gayaa dhiira biraan gayaa akkasumatti laayikii fi sheerii hin dagatina akkas godha kalaas.